yeroo har'aa akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waliigalaan piroojeektiiwwan baay'inni isaanii dhibbatti siqantu birrii biliyoona tokkoon hojjetamaa jiru. Kanneen keessaa piroojeektiiwwan 20 hirmaannaa uummataatiin kan hojjetamaa jiran yoo ta'u, piroojeektiiwwan hirmaannaa abbootii qabeenyaa magaalattiitiin hojjetamaa jiran kunneen birrii miliyoona 200 fi miliyoona 50 hojjetamaa akka jiranis himamee jira. Piroojeektiiwwan 20 ta'an birrii miliyoona 200 fi miliyoona 50 hirmaannaa uummataatiin hojjetamaa jiran kunneen abbootii qabeenyaa magaalattiitiin hojjetamaa akka jiran obbo Zarfuu Asfaw hojii gaggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa himanii jiru. Kun hunda isaa walitti ilaallee bara kana piroojeektiiwwan hirmaannaa uummataatiin 20 ni qabna. Bulchiinsa magaalaatiin kan bulanii fi haaraa waliigala naannoo piroojeektii 90tti siqan qabna. Piroojeektii baa'ol qarshii biliyoona tokko siquutti hojjechaa kan jirru. As keessaa piroojeektiin sababoota adda addaatiin harkifatan keessatti piroojeektiin naannoo Wanjiitti geessu asfaaltii kontiraaktara harkifannaa kontiraaktaatiin rakkoo keessa galuu isaatiin innis karaa himannaatti kan deeme nuus addaan kutuuf tarkaanfii adda addaa fudhachaa kan turre. Piroojeektiin lammaffaa naannoo Addabaabaayii Waaqoo guutuutti jiru harkifannaa kontiraaktaraatti rakkoo keessa kan jiru. Isas karaa waliigaltee kutuutti deemaa kan jirru. Kanaan alatti piroojeektiiwwan keenya baay'ee isaanii fayyadamummaa uummata keenyaa agarsiisuu kan danda'an kallattii waloo akka badhaadhinaatti taa'ee galmeessuuf iddoo kan qaban akka hoggansaatti hoggansi magaalaa keenya sadarkaan jiru gamaggamaaf hoggansa sirrii kennuudhaan sadarkaan irra jiru baay'ee gaariidha. Uummata keenyaas rakkoo hin hiikne inni amantaa kan qabnu. Daawwattoota keenya amma kan argamnu immoo gaara Abbaa Gadaa galma Abbaa Gadaa cinaatti argamu paarkii miidhagaa bakka bashannanaa gidduu gala bashannanaatu hojjetamaa jira. Iddoo kanatti asittis immoo hirmaannaa uummataatiin iddoon kun lafa ol ka'aadha. Gaararra waan ta'eef magaalaan Adaamaa asii gadi kan inni mul'atu. Iddoo kanatti bakka cidhaa garaagaraa namni hawaasni magaalaa Adaamaa jiraattonni magaalaa Adaamaa dhufanii itti bashannanan cidha isaanii itti raawwatatan bakka miidhagaa fi bakka bashannanaa bareedaatu lafa ol ka'aa kanatti hojjetamaa jira. Isas hin daawwachiisnaa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Piroojeektiiwwan hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin hojjetamaa jiran keessaa piroojeektiin gidduu gala bashannanaa gaara Abbaa Gadaa isa tokko. Piroojeektiin kun birrii miliyoona 6 kan hojjetamaa jiru yoo ta'u, yeroo turtii ji'a tokko keessatti xumuramee tajaajilaaf banaa ta'uu akka danda'us ibsamee jira. Kiiloomeetira 25,000 naannoo 28 irratti kan bu'uureffatee ammaaf kan jiru. Ekspanshinii isaa bal'aadha. Naannoo hektaara 10tu jira toora kanarra bal'inaan kan deemu. Akka bulchiinsa magaalaatti diizaayinii isaa hojjannee koost istimeetii isaa baasnee calbasiisaa xumurree taa'aa turre rakkoo baajataatiin abbootii qabeenyaa kana hirmaachisne hojiin kun karaa nama gammachiisuu fi karaa antummaa uummataa agarsiiseen hojjetamaati kan jiru. Piroojeektiiwwan naannoo 20 ta'an bara kana miliyoona 250 fudhatan keessaa kun piroojeektii istimeet koost isaa naannoo miliyoona 6tti deemu hojjechaa kan jiran abbootii qabeenyaa konistiraakshii irratti bobba'anidha. Dhaabbata GGC jedhamu hojii asfaaltii irratti hojiiwwan giraavilii rooddii magaalaa keessatti bobba'eetu hojii kana hojjechaa jira. Kontiraaktaroota kanaas baay'ee galateeffachuu barbaanna. Abbaa dhuunfatirraa yookiin immoo abbaa qabeenyatirraa fuudhameeti mootummaadhaan misoomuu qaba. Namni mallaqa qabus kan hin qabnes dhufee asitti haara galfachuu qaba yaada jedhuun paarkii kana misoomsinee jirra. Kan misoomes kontiraaktaroota lamaan magaalaa keenya keessatti hojii hojjetaa jiran GGC fi Kidkoon Injiinariin kan jedhamaniin hirmaannaa hawaasaa yookiin sosochii hawaasaa bara kana akka daran cimeetiin ijaaramaa jiru. Magaalaa keenya keessatti piroojeektii gurguddaa baay'eetu sadarkaa hirmaannaa uummataatitti abbootii qabeenyaatiin jiraataadhaan ijaaramaa jiru. Kanni keessaa miliyoona 5 olitti tilmaama piroojeektiin kunniin ijaarsi isaa as ga'ee jira. Komponentii paarkiin tokko qabatuu qabu hunda isaa kan of keessatti hammate ta'a jechaadha. Kaafteeriyaan, daandiin miilaa, daandiin konkolaataa, walkwee kan kana fakkaatan fi giriinarii kan qabatu ta'ee kan ijaaramudha. Dhaabbanni kun yoo xumurame akkuma hojii isaa erga jalqaban ji'a tokko fi walakkaadha. Ji'a tokko keessatti hin xumuru. Ji'a eebilaa keessa eebbisiisnee tajaajila banaan goona. Yoo tajaajila banaa ta'u as keessatti tajaajila adda addaa kennaa. Tokkoffaa tajaajila amma argaa jirtan kun biyyoota guddatan keessatti baay'ee jabina qaamaatiif iddoo haara galfii godhachuu fi qilleensa fudhachuudhaaf baay'ee kan barbaachisu. Saampilii isaati haayikiin jedhamee kan beekamu iddoo sireengiziin adda addaatti hojjetamu ganama ka'ee darajaa kana ba'uudhaan isteeppiiwwan kana ba'uudhaan qaama ispoortii hojjechuu bakka itti danda'amudha. Lammaffaa gaara kana xumurtee caafirra too baatu iddoon haara galfii kaaffeen istaandaardi isaa eegee hin jira. Isa qofaa miti namni wakku go'ee bakka itti taa'uu danda'u iddoo itti boqochuu danda'u ijoollee isaanii iddoo fidanii itti taphachiisuu danda'an
asoo ol garuu faamilii uummata keenya karaa bilisa ta'een seenee akkaataa itti fayyadamuu danda'u. Riizoortiiwwan naannoo kanatti jiran argiteeta riizoortiiwwan gurguddaa kaffaltii isaanii guddaadha. Iddoo tapha daa'immaniif cinqiidha kaffaltiisa. Kanaafuu manni keeyyeessi ispeeshaalii jiraata magaalaa keenyaa toora akkatti dhufe warri qaama isaanii jajjabeessuu barbaadan sirriitti hojjetu jennee amantaa qabna. Ijoollee isaanis asitti taphachiisuu warri barbaadan bosona kana keessatti karaa salphaa ta'een fayyadamuu danda'a jenneeti kan yaadnu. Kanaan dura iddoon kun dhaabbata misoomaaf hojjedha jedhee fuudhee harka ture. Baay'ee misoomne irraa fuunee bulchiinsa magaalaatiin tarkaanfii kana keessa galle. Gidduugalli paarkii Gaara Abbaa Gadaa kun bilisaan tajaajila bal'aa ta'e hawaasa magaalaa Adaamaatiif kennuu akka danda'us himanii jiru. Obbo Zarfuun. Tajaajilli isaa bal'aadha. Tajaajilli isaa naannoo kanatti kennuun sarviizii waan adda addaa hin jira. Sarviizii cidhaa jettu amma kaastu kanas hin dabalata. Saras kan darbe maas ispoortii asirratti ispeeshaalii maas ispoortii darajaa waan adda addaa qaba. As keessatti kan ilaaltu kun amma iddoo akkanaa iddoo afurtu jira amma as keessa jechuudha. Neetworkiin daandii isaatis kun levelii kan qabu slooppis kan qabu istaandaarduma isaatiin as keessatti kan jedhame yoo naannoftee ilaaltu as keessatti kiiloomeetira 2,800 kana keessatti daandii kiiloomeetira 1.5 as keessatti baasuun danda'amee jira jechuudha. Sarkilii qaba iddoo afur hin naannaa waan ta'eef hojii isaa hojii gaariidha. Tajaajila banaa yeroo godhamutti immoo waliin kan laalu ta'a. Bosonni amma uumamaa jira. Bakki kun amma akka magaalaa Adaamaa ho'ituudha qilleensa ishee. Iddoon kun immoo qilleensa gaariis qaba nama hawwata. Bosona duraan jiru irratti bosonni dhaabamee bosonoo yookaan immoo magariisa gochuu kun maaltu yaadameme? Itti fufa amma asitti qaba bosona uumamaati kan jiru. Bosonawwan garuu mukkeen gurguddoo ta'uu danda'an guddatanii gaaddisa ta'uu danda'an imeejii naannoo kanaas bareedinas fiduu danda'an itti fufiinsaan kan dhaabbatanidha. Kun hojii magariisoo keessatti kan qabamedha. Daandiin kun agartee yoo ta'e jidduu keessa giriinii qaba. Gamaa gamanaan namni deema jidduu kana keessatti giriiniitu dhaabbata waan ta'eef hojii isaa hojii baay'ee asharaa magariisummaa akka biyyaatti qabannee deemnus kan bareedina irrattis kan xiyyeeffate waan ta'eef karaa kanaan qabatamedha. Lafa olka'aa gaara irratti hojjetamuun isaa gidduugalli paarkii kun hawwataa kan ta'uu fi bakka ispoortiiwwan garaagaraa itti hojjetamuu danda'us jedhamee jira. ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉት እዚህ ጋር የምታዩቸው ኮብልስቶን የማንጠፍና ደረጃዎች የመስራት ስራዎች እንዲሁም ዳገት ላይ ያየናቸውን ዋናውን ጎጆ ቤቱን የመስራት ስራ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው እና በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ከ5 ሚሊዮን በላይ ብር አሎኬት በመድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። እንደምታዩት እዚህ ጋር የማጣዎች የተለያዩ የስራ እድል ፈጥረናል። በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ ይሄን ይመስላል ነው ባጭሩ ማለት ነው። ዱራን akka waliigalaatti magaalaa Adaamaa keessatti imaltoonni lafoo wayita imala taasisan asfaaltiin magaalaa dhiphaa waan tureef taaksii waliin wal dhiibbatanii wal keessa imalaa turan. Yeroo har'aa garuu bulchiinsi magaalichaa hojii daandii asfaaltii guddaa bal'isuu hojjetameen rakkoon kun fooyya'ee jira. Kana malees abbootii qabeenyaa hirmaachisuudhaan fuuldura gamoo isaanii fedhiidhaan akka misoomsaniif waliigaltee irra ga'ameen asfaaltii guddicha gama lamaanii cinaa addatti daandiin imaltoonni lafoo irra adeeman teeraazoodhaan hojjetamee tajaajila kennuu eegalee jira. Kun balaa konkolaataa dhufuu malu xiqqeessuu keessatti qooda olaanaa akka qabu hubatamee jira. Dabalataanis daandiin kun hojjetamuun isaa qulqullinaa fi guddina magaalattiifis faayidaa olaanaa qaba. Magaalaan Adaamaa duraan daandiiwwan bo'oo lolaa cinaan jiru. Daandiin miilaan deemamu warri lafoo irra deeman sirriitti bal'atee hojjetamee haala gaariidhaan hin turre. Yeroo gabaabaa yeroo dhiyoo asitti immoo daandii namni miilaan irra deemu daandii asfaaltii cinaatti jechuudha. Abbootii qabeenyaa hirmaannaa uummataa yookaan immoo abbootii qabeenyaa hoteela gurguddaa qabanii fi dhaabbilee daldalaa qaban hirmaachisuudhaan daandii mimmiidhagaatu magaalaa Adaamaa keessatti yeroo dhiyoodhaa asitti hojjetamaatii jira. Kun baasii bulchiinsi magaalichaa baase otoo hin taane hirmaannaa uummataatiin kan hojjetamaa jirudha. Baasiin bulchiinsi magaalichaa baasu cinatti jechuudha. Kun qulqullina magaalaa dabaluu keessatti daandiin duraan taaksiiwwanii fi konkolaataan uummanni wal keessa deemaa kan ture daandiin lafoo kun immoo miilaan qofaatti kan hojjetamuudhaan miidhagummaan dabaluun cinatti namni addatti taaksii konkolaataa wajjin wal dhidhiibaa deemaa kan ture balaa addaatiif kan isaan saaxilaa ture qofaatti hojjetamuunsaa faayidaa olaanaa kan inni qabu. Bulchiinsi magaalichaa hirmaannaa akkasiitiin hojjisuusaa kun qulqullina magaalaatiifis guddina magaalaatiifis miidhagummaa magaalaatiifis faayidaa akkamii akka qabu gaafannee kan isin biraan geenyu ta'a. Ammas turtii keessan waliin taasisa. Ispaanshiniin daandii irratti akka godhamu hojii guddaa hojjennee jirra. Kanaafuu asfaaltiin akka bal'atu goone dhiiraanis deeggarsa godheen asfaaltiin bal'atee jira. Asfaaltiin erga bal'ate amma immoo uummanni fi konkolaataan wal makee deemuu qabu. Sirni geejjibaa keenya ammayyaa'uu qaba jennee
Wakiin standaardii isaa eegee hojjechuu qabna inni ta'uu liigalle. Wakiin kunis kiiloomeetira bitaa mirgaan naannoo kiiloomeetira 6tti kan siqu. Kana bulchiinsa magaalaatiin hojjechuu hin dandeenyu humna amma qabnuun. Kanaafuu yaadni qoratamee waltajjiin guddaa akka uummataaf godhamee bitaa mirgaan uummanni fuuldura isaa akka hojjechuu danda'u irratti walii galle istaandaardii wal fakkaatu karaa bulchiinsa magaalaa keessattuu karaa mana qopheessaatiin koreen teeknikaaliin hundaa'ee istaandaardii wal fakkaatu tiraazoon nafamuu qabuu fi wakiin istaandaardii isaa seet ta'ee kennamee jira. Achirra dhaabbatee abbootiin qabeenyaa jiraatan balbala isaatirra istaandaardii isaaniin ogeessa keenya wajjin dubbachuudhaan hojii sun hojjetamaati kan jiru. Amma akka waliigalaatti agartee yoo ta'e naannoo kiiloomeetira 6 keessaa naannoo kiiloomeetira 4.6 hojjetamee jira. Koostittis ta'uu dhufne naannoo koostii miliyoona 25tti siqu hojjetamaa kan jiru. Kun qarshii xiqqaa miti jechuudha. Isaa miti amma ergaan inni guddaa uummata keenya dabarse uummanni naannoo isaa misoomsu naannoo isaa bareeche uummata irraa mootummaa irraa ba'aa guddaa hir'isuu akka danda'u ergaa guddaa kan nu dabarsudha. San qofaa miti uummanni keenya naannoo isaa bareechuu akka danda'u waan xiqqaadhaan naannoo isaa bareechuu akka danda'u laaluu hin danda'ama. Amma argitan ta'e sirni geejjiba keenya naannoo magaalota keenyaa rakkoo hamaa keessa jiranii kun immoo sirna dorgommii keessatti iddoo olaanaadha kan qabu sirni geejjibaati. Magaalonni naannoo keenya keessa jiran kanarratti rakkoo guddaa keessa kan jiranii muuxannoo naannoo magaalaa kanarratti jiru karaa salphaa ta'een nammeen ta'e kana fudhatanii hojii oolchuun murteessaadha. Magaalaan keenya immoo carraan ishiin qabdu carraa tokko qofa qabdi carraa dorgomuuti. Kan dorgomtu immoo infraastrakcharii ati qabduun istaandaardii kwaalitii jiddu magaalaa keessa jiruun fi magaalaan akka magaalaatti wantoota ishii fufsiisuu danda'u qabaachuudhaan hin dorgommiini. Kanaafuu sirni dorgommii magaalotaa baay'ee ammayyaa'ee jira. Teekinooloojiin baay'ee babal'achaa jira. Kan keenya immoo naannoo isaatiitti waan danda'amu humna isaatiin waan danda'u mootummaadhaan sheer godhee naannoo isaa misoomsuu qaba amantaa jedhu qabna waan ta'eef kun nu milkaa'e jechuun hin danda'amu. Piroojeektiiwwan akka magaalittiitti hojjetamaa jiran keessaa tokko kan ta'ee fi qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 60 hojjetamaa kan jiru keessaa inni biraan immoo daandii asfaaltii ganda malkaa Adaamaatti hojjetamaa jirudha. Daandiin asfaaltii kun kiiloomeetira 3.3 kan dheeratu yoo ta'u ji'a tokko keessatti hojjetamee kan xumuramu ta'us obbo Zarfuun ibsaniiru. Iddoon amma irra jiru kun ganda kutaa magaalaa Dambalaa ganda malkaa Adaamaati. Gandi kun ganda guddaadha. Hojii gurguddaadha bara kana ganda kana keessatti hojjechaa kan jirru. Amma asfaaltiin bara kana kennine haaraadha. Akkuma kallattii mootummaan kaa'e keessaa bara kana piroojeektiiwwan 66 qabnu yeroo jedhame keessatti baajata mootummaatiin kan dandeenyu caalbaasiidhaan kennine. Hanqina baajata bakka qabnu immoo abbootii qabeenyaa dabarsinee kennine. As keessaa piroojeektiin kun piroojeektii guddaa bulchiinsa magaalaa bara kana baajata mootummaatiin hojjechaa jiru. Kiiloomeetira 3.3 asirraa kaasee hanga seensa magaalaa saayitii tokkos dabalate qarshii miliyoona 260 hojjechiisaa kan jennu. Akkaataa piroojeektiin kun irra jiru akkuma agartan yeroo inni itti jalqabe irsi warkiisaa sadarkaa giraavilii irra gahamee waan kennameef hojiin guddaa hojii asfaaltiiti waan ta'eef karaa ariifannaa ta'ee fi isteeppii tokkoffaa leerii tokko qofatu isaafa yeroo gabaabaa keessatti ji'a tokko falakkaadha kan kenninee fi kana keessatti xumuree tajaajila abbaa hin godha amantaa jedhu kan qabnu gamaggamni qabnus kana piroojeektiiwwan ariitii guddaadhaan bara kana caalbaasiin baamee bara tokko keessatti gamaggamamee hojiin hojjetamaa jiru waan ta'eef hojii baay'ee gaarii kontiraaktaris kontiraaktarii muuxannoo qabu waan arseediin hojjetamaa kan jiru. Yeroo gabaa keessatti xumuree uummata abbaa hin godha amantaa jennu kan qabnu akka magaalaatti. Piroojeektoota gurguddoo ganduma malkaa Adaamaa keessatti hojjetamaa jiran keessaa inni biraan manneen barnootaa ifa boruuti. Manneen barnootaa kun sadarkaa isaanii kan eeggatee fi qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessattis qooda qabaa jedhamee jira. Kana alatti piroojeektiin gurguddaan ganda kana keessatti hojjetaman fuuldura keenya kanatti argamu piroojeektiin inisheetivii pirezidaantii keenya pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ta'e manneen barnootaa ifa boruu 3 sadarkaa magaalaatti qarshii miliyoona 100 oliin hojjechiisaa kan jirru. Piroojeektiiwwan kunis sadarkaan irra jiran sadarkaa fooyyeedha. Kallattii mootummaan hin kaa'een harkifannaa keessa jiru jenneetii miti kan laalle jalqabsiisuudhaaf harkifannaa tokko ture amma garuu erga jalqaban ariitii guddaan deemaa kan jirani. Piroojeektiin amma fuuldura keenyatti arginu Adaamaa keessatti jiru parsantii 65 irra kan jiru yeroo gabaabaa keessattis innis ji'a tokko walakkaa kan hin caalle keessatti xumurame. Tajaajila banaa ta'aa jenneeti amantaa kan qabnu haayiskuuliidhaan sadarkaa isaa kan eeggate istaandaardii isaa jechuudha. Kompilimentiin inni manni barumsaa tokko keessatti kanaan dura argamuu qaban damee qulqullina barnootaa irratti rakkoo uumaa turan karaa hiikutan danda'u nammeen ta'eeti hojiin kun kan hojjetamaa jiru waan ta'eef hojii baay'ee murteessaadha fooyyessaa sadarkaa fooyyeras kan jirudha. Yeroo darbe keessa manneen waggaa 20 oliif seeraan alaa ijaaramanii ta'aa turan seera qabeessa taasisuun
pilaanii magaalaa jala galchuun danda'amee jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti yeroo manneen seeraan alaa kun seera qabeessa taasifaman daandiin keessaa bahee miidhagummaan magaalittii akka dabalu, kana malees jiraattonni magaalaa Adaamaa waggaa dheeraadhaaf seera qabeessa otoo hin ta'in manneen kana keessa jiraachaa turan abbeentaa yookiin abbaa qabeenyummaa inni argatu waan ta'eef kun ta'uun isaa faayidaa olaanaa akka qabus hubatamee jira. Daawwattoota keenya, sochii misoomaa magaalaa Adaamaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti jalqabamee tajaajilaaf oolaa jiru kanarratti keessumaa gama giddugala paarkii Gaara Abbaa Gadaa irratti ijaaramuu fi daandii asfaaltii babal'isuu fi daandii asfaaltii cinaatti deemsa imaltoota lafoof daandiin teeraazoodhaan hojjetamaa jiru kanarratti qophiin nuti qopheeffanne kanumaan xumurra. Turtii gaarii.